Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seenaadhaan bishaan kanarra qabuun isinii himaati. Bara 2008 irraa kaasee bishaan kana dhufeetiin hoggayyuu asiin seenee ichiin bahaa ture. Asiin seeneetiin asiin oloota hunda kana daakaa ture. Asiin akkana itti lixeetiin guyyaa tokkomma seenaa namuu deddeebi'ee isaa mucaa tokko obboleessa kiyyaa fuudhaniiti bishaan kana darbite ijoollee irraa reetana. Asuma kanatti itti lixeetiin matan abdii mucaa keessaa ol baasee itti booda itti jalatti bee qullaa gaafa san bakka akkana qunxaa bichaadhaan ati fuullee mana sii galchee bakka akkasitti asirratti huccuu miiccachaa turre. Ammaan tana garuu guddannee alhamdulillaahi manatti bombaa kanatti wal mateenya dura banannee miiccachaa jirra. Alhamdulillaahi rabbiin akkanatti ni'imaa bishaan kanallee nu yaadachiisee أو مال مجيء هدو رسلا سينان يقول قطيوني من توتي نان تكبلا جانا سينان تكبيجو أسي سينتي نجيمبا سايب أوتن يدو جيني نكستي خانا داغا توري مغرو منتي شاوران قبما ببنات جرا الحمد لله خرب كان نور راجي جيره يو ربي فدي بك قداني كينيا تانا دام سيفي